Ishi gaariidha. Uumamni boqonnaa 15 lakkoofsa tokko. Kun erga ta'e booddee Waaqayyo mul'ata keessaan gara Abrahaam dhufe. Yaa Abrahaam hin sodaatin ani gaachana keedha gatiin kee guddaa sii ta'a jedhe. Egaa hin sodaatin inni jedhe isa mo'adha isa kam isa du'a mo'e. Goota du'a ajjeesee an jira hin baannatu Yesuus isa du'a mo'e. Hin sodaatin ani gaachana keedha inni jedhe har'as anaafis siifis Yesuus gaachana dhugaa. Hin sodaatin gaachanni keenaa jedhee erga dubbatee booda gatiin kee baay'ee guddaadha. Dachii kanarraa gatiin namaa baay'ee gadi bu'e. Gatiin saamunaa dabalee, gatiin lummoodhaa dabalee, gatiin wantoota lafa kanarraa argaman dabalee, gatii namaatu hin daballe. Kan dabaluun irra ture gatii namaati. Gatiin kee guddaadha jedhee Abrahaamiin. Gatii kee guddaa godha Waaqayyo. Gatii keenya Waaqayyo guddaa akka godhu nuyi abdiif amantii qabna. Abbaan ergaa Ibrootaa yeroo dubbatu akkas jedha. Yeroo dubbatu akkas jedha. Abbaan ergaa Ibroota 6:3 irratti yoo Waaqayyo jedhe nuyis ulfina isa kaanitti darbuuf jirredha. Gatiin keenya guddaadha. Gatii kee guddaan godhe jedhee Abrahaamiin. Dubbatee kan dhiise qofa miti. Gatii Abrahaam guddaa godhe Waaqayyo. Ameen.